baasanii jetti. Chaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 18ffaa kutaa Oreegon magaalaa Iyyoojuun keessatti gaggeeffamee jiru irratti atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatan turan keessaa tokko kan taate atileet Ejjigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 irratti waahiloota ishii hundaa caalaa qabxii ol'aanaa otoo qabaattee jirtu. Hogganoonni federeeshinii akka malee kan dorgommicha hin hirmaanne na taasisanii jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Gurmuun atileetota Itoophiyaa gara Oreegon imalee shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaatee jiruuf hogganaa kan tahan obbo Tafarraa Moollaa garuu murtiin ammaan kan Ejjigaayyoo ilaalchisee fudhatame kun otoo gurmuun sun Finfinneedhaa hin ka'in kan murteeffame irratti waliigalamee tahuu dubbata. Mootu taasistemee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa akkamitti akka ta'e. Akkamitti akka godhe beektaa? Ijoolleen wal qabatanii jiru. Mucayyoon tuni kophaa ishee yoo taate taraa yoo darban warqii na nyaachuu hin dandeessu. Ani isheerraa fuudhee isheen narraa fuudhee ani isheerraa fuudhee taraa walirraa deemee walharkaa fuudhee mucayyoon tun akka isheen warqii nyaatu goosise. Hojii gara jedhaatiin warqiin akka Itoophiyaa warra hin baane. Ani nu galchaniif akkasitti isheen iyyuu mataa isheetiin warqii kana kan nyaachiste koo Ejjigaayyoo. ስለዚህ አክሽን መስዋዕት 10,000 ተናፋፈልተን አንሙ 5 ወጅሰን መስዋዕት ሽፈን ከፈላ ጀቴት ወርተሽኑ ጋሩ ምርልከኝ ነው ትነገም ማለት እሺ ስለወርቅያ ሹማት ከነመ ተኔ ቦለ ቀጆለ ወር አላት ይወራ ፈፋሊቱ ኡፌ ደጀ በከየ ነገለቹ አማ ከነት ጀቱ ዶርጎሚ ኩመሸኒ ሰፉል ድረት ገገፈሙፍ ደሙ ከናት ስላ አኒ ዶርጎሙን ቱነረጅሩ warra dorgommisa sana keessatti affaffaa ba'an fidanii anammoo sana keessa hambisuu fi dhaganati jettu. Ana keessa nabaatanii ko nabaati galchan. Maaliif akkasina godhanii jedhe bakka otoo sa'aatii naan tokkoffaarra jiru otoon biyyaa jedhee masawaati kaffalee warqii sana fichisiisu ana maaliif keessa nabaasanii naa biraas immoo itti galchan. Kuni maaliif mirga ateessif hin eeggamu. Erga mirgi isaa garfaameetiti. Kanaan booda maaliif jennee hojii garee hojjennare. Akka hojiin gareen hojii leekkoon taa'ee ko federeeshinii. Amma gaaffii tokko kan inni gaafadhu warra dorgommii amma irratti afraffaa ba'anii caalaa sa'aatiin kee fooyyaadha jechuudhaan. An sa'aatii kiyya akka addunyaatti tokkoffaan jire akka addunyaatti illee akka Itoophiyaatti illee sa'aatiin citee barana tokkoffaaraan jiraatan ko sa'aata makeetu na mormi jiraati. Malee ko to'ataan sana haala caalu ta'eeti anuu mormu garuu akka addunyaatti ko tokkoffaaraan jiraatan sa'aatii dhaanu. Ejjigaayyoo ammaan dura eessatti injifattee tamee xiqqoo waa'ee kennatti. Indoo shaampiyoonaa ko sooti shii ko mo'adheen jira sadaffaan gale biyyaa. Olompiikii deemee raadheen kootoon dhukkubsadhu ko dippiloomaa fuudhee gal Tookiyoo deemee raadhee jechuudha. Amma dhimma kana leenjistoota keessa warra geggeessanis gaafattee deebii maalii siif kennan? Leenjisaan na wajjin qorras aduus nafaa dhugaa ture nafaan an dhufne Aftaamuu Girmaa jedhama. Miidha dhabeet Itoophiyaatti tafee na biraa asalxaanii biraati kan nuti deebise. Garuu isaan gaafannaan ko warra buduu mariitu murteesse noomaa kutuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya gurmuu atileetota Itoophiyaa gara Oreegonitti malee shaampiyoona atileetiksii addunyaatti hirmaachaa jiruuf hoogganaa akka ta'an obbo Tafarraa Moollaa garuu murtiin amma Ejjigaayyoo ilaalchisee fudhatame kan utuu gurmuun sun Finfinneedhaan ka'in dura murteessame irratti waliigalame ta'uu dubbatu. Akka waliigaltee sanaatti atileetonni fageenya fiigichaa filannoo isaanii isa duraa ta'e tokko utuma Finfinnee jiranii akka beeksifatan eega taasifame booda fiigicha fageenya kalammataa dorgomuudhaaf immoo bayii dorgommii isaanii Hiwujinitti galmeessisan irratti akka hundaa'u waliigalamee dhufnee jechuudhaan waa'ila keenya VOA Afaan Amaaraa Abtaamuu Siyyumitti dubbatan. በዚህ ኮንሰፕት ስንመጣ አትሌት እጅጋየሁ 5,000 እና 10,000 ነው የመሮጥ እድሏም ስፔሻላይዝ ያደረገችው ሜራ ይሄ ነው። ስለዚህ ለአትሌቷ ያደ ከናንና ዱፍ አትሌት ጅጋዮን ከን ፊጉዳፍ ጨራት ቀብዱፍ ከን ደንዴቲ ሸቲም ቤከመ ፊግቸ ሜትራ ኩማ ኩዳኒፍ ኩማ ሸኒቲ ከን ፊጉዳን ኢቲም ቤከምቱ ፈገኘ ኩማ ሸኒ ዋንቴፍ ኩማ ሸኒና ከንኑፍ ለኪያን ኩማ ሸኑ ቱንታኔ ኩማ ኩዳን ፊጉን በርባዳ ለሜን ሳዮናፍ ከንተን ለማኑነን ፊገ ገሩ dursa kanaaf kennamu kanani barbaadu kuma kudhan jechuun iyyanna barreessitetu Finfinneedhaan kayin kanaaf kuma kudhan isheef kennine jechuudha akkuma sanatti fiigde kuma kudhan irratti bayin hin dhufini fafe
lammata 5,000 fiiguun qaba jettee gaaffii mirgaa kaasuu hin dandeessu. Amma fiigicha meetira 5,000 kan ishee caala yoo jiraatan gaaffii mirgaa kaasuu hin dandeessu. Kun utuu eenyu akka moo hin beekamin utuu Finfinnee jirru waan murteessine jiran hoogganaan garee kanaa obbo Tafarraa Mollaa. Fageenya 5,000tti qabxii olaanaa kan qabanaa kun ilaalcha keessa naa galfamuu qaba ture jechuudhaan kan Ijjigaayyoon gaafattee sennaa deebisan. እሱ ታሪክ እስከዚህኛው ውድድር ድረስ ነው ማምጣት የሚችለው። እዚህ ሜዳ ላይ ላለው ውድድር ግን ሜዳ ገብታለች። 10,000 እሷ 9ኛ ነው 7ኛ ነው የወጣችው። ሱን አገ ዶርጎሚ ከናት ቆፈ ከንሼ ፊዱ ደንደው ከዶርጎሚ አስቲ ደማ ጅሩፍ ገሩ ድሬ ገልቴ ጅርቲ ዶርጎሚ ፊጊቸ ኩማ ኩዳኒ ትርማቴ ሰግለፋሙ ቶርባፋ ባቴ አመ ሙጨዮ ከና ከረበልቴ ፊጊቸ ኩማ ሸኒ ፊግዱ ዮጎኔ nama dhuunfaa ilaalamoo dantaa biyyaa ilaalaa jirra ka jedhudha gaaffiin kan nuti amma siyaa'inaan ilaalaa jirru biyyaaf malee namoota dhuunfaarraa rakkoo hin qabnu. Mucayyoon cimtuudha, atleetii cimtuudha, akkuma jedhame sa'aatii gaarii qabdi. Garuu akka biyyaatti nama lammaffaa ta'e moo nama saglaffaa bahee dhiyeessita ka jedhu madaaltee yoo ilaalte Itoophiyaadhaaf yoo jette nama qabxii wayyaawaa qabu gara fuulduraatti fidda. Haalli isaa waan gaarii ta'eef jedhan. Dorgommii meetira 10,000 irratti akka Leeta Sanbat Gidee mo'attuuf akka gurmuutti carraaqqii guddaa godheen ture, aarsaa guddaas kafaleen ture. Kun ilaalcha keessa naaf galuutu irra ture jechuudhaan kan Ijjigaayyoo Taayyee himatteefis akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Tafarraa Mollaa. እውነቷን ነው። እኛ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ የቡድን ስራ በመስራት ላይ አበርክታለች። ይሄ በጣም ሁሉም ጂጋሪ ወጀቹዳን ቢያፍ ቆረ ጉዳ ጉማችቴ ጅርቲ ኩን ባየ ከን ዶ ጉዳ ከንሲሱፍ ከንሼ ገለቴፈቺሱ ሴናዳስ ከነጀቹንሞ ሙጨዮን እንጅፈተስ ኢሼዳፍ ጂጋሬን ወጀነ ጀቹ ሚቲ ኦፊ እንጅፈቹ ኢሲቲ ጂጋሬ ወጀዱ እንጀነኑቲ ጂንጋሬ ለማኑ ወከደንታራ አርገተኒፊ ዱመረት ቶኮ ጀባተኒ አከባኒፍ መሌ ebalokkamuuf hojii garee hojjedheeraati anaa faayilaalamu jaaffaa baheeraa sunnaa faayilaalamu jechuun waan danda'amu miti jedhan. Seerri Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ittiin hojjetu kun hojimaata sadarkaa addunyaa wajjin agam wal simata. Kun kan addunyaan ittiin hojjettu moo kanuma Federeeshiniin Itoophiyaa ittiin hojjetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniifis Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa dhaabbata of danda'e kan seeraaf dambii mataasaa qabu. Garuu qajeelfama sadarkaa addunyaas ni kabajaa jiran hoogganaan garee atileetota Itoophiyaa Oregon jiranii Tafarraa Mollaa.